كان هذا اللي أكما قر يتبر والله لازم بكان ديمه خولي ما دامي دلقو قامخ يغرغرد ده كرتين كان فرد جتبر والله لازم أنا كنا جرتي بيابي بر هركير رغدان يو جان dubartii biyya arabaa dhugaa dubbachuudhaan dubartiin biyya arabaa ofii ishii dhaabdee kan isa kaan ibsitu ofii dhukkubsattee kan isa kaan fayyistu ofii rakkattee kan kaan gammachiistu dubartii biyya arabaa wanti jedhaniin tokko hin jiru ofii goodaa jiraattee yookaan ala jiraattee nama manatti ol galchitu ofii algaa kan hin qabne kan madabiirra raftu dubartiin biyya arabaa hunda isaanii jechuun hin danda'amu otoo rakkinaaf gadadoo meeqa arganii biyyaafillee kan hafan isaan dubartiin biyya arabaa dhugaa dubbachuudhaaf otoo akka dubartoota biyya biraa kan akka Awurooppaa Ameerikaati waan hojjetan qabachuun yookaan waan hojjetan namatti kennuu dhiisuun silaa jaratti caaluu qabaa ture laakiin subhaanallah rakkina ofii arganiif jecha mana namaa mana arabaa taa'a beela ofii arganiif jecha laal beela rakkina dhukkuba ofii arganiif jecha dhukkubni namaa jara dhukkuba beelli namaa jara beelessa dadhabbiin namaa jara dadhabsiisa kanaaf namaa beekan yeroo namni waa namaa beeku ammoo namaaf rakkata isinii galee maaliif jennaan ofii rakkatee waan argeef namaaf illee rakkata bakka hedduutti argineerra nama dhukkubsate irratti masaajidocha irratti madrasaa irratti waan garaagaraa irratti argineerra kanuma ustaazotaa fi biyya waliin kufee ka'u dubartii biyya arabaati dhugaa lafa jirtu kun takkaa jechuudha akkan kakanneef Awurooppaa irraa kanaan dura waan baay'ee kadhataadhaa ture dubartii tokkoo fi lama maqaanuu kan dha'uu danda'u tokko lama maqaa isaanii kan dha'uu danda'u rakkanni gaafa jedhamu kan waa nuuf godhan ka dhiiraas tokkoof lama kana caalan beeku kan akka goote garuu bakka sirbaa bakka diraamaa bakka koomediitti ni jiran guutanii jiran laakiin akka dubartii biyya arabaa hamma feetaa balleessitu haa hojjettu kan diiniif dhaabbate afaaniinis ta'e gochaan amma dubartii biyya arabaa kan dhaabbatee hin jiru kun dhugaa lafa jirtu hundi keessanuu beeka hundi keessanuu abbaan barbaadan of qulqulleessaa abbaan fedhe waan fedhe moo balleessu majority minority ilaalama maybe majority dubbachuun hin mala namni laakiin waan fedhe haa balleessa waan fedhe iyyuu haa godhanii namni tokko yoo badii wayi dalageedha yatba'u hasanaat yookiin gaarii duubarraan godhata wanti jarri birrii qabachuu dadhabanii biyyatti galuu dadhabanis kanumaaf kanaafu dubartiin biyya arabaa nuuf ifaa keenya biyyaaf dugda maatiif lafeedha sanaafu dalagame beeka Kuweetitti waan dalagame beeka Dubaayitti waan dalagame beeka wanni magaalota tana kullitti dalagame Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti dalagame yoo jettan namoonni gariin jechuudha biyya alaa jirra jettanii maraa miti dubbadha achi baya taroona taqaariira harkaa quba qabna dhaqaam kaleessa wallo irratti lolli banamee jira soba walitti laaquun bu'aan qabu jara maal taatan haqiiqaa dubbannee qabrii seennaa rabbi bira kaleessa wallo irratti lolattu qabsiifame lola qabsiifame ustaaz raayyaa gaafadhaatti bilbila parsantii dhibbarraa meeqattu mallayni dachiitamirraa harka kee gale jedhaa gaafadha ustaaz raayyaa gaafadha ani hin dubbadhu isaan biratti guuramee gaafadha Ameerikaan ammoo Awurooppaan ammoo Aasiyaan ammoo biyya Aasiyaa keessa biyya Arabaati immoo Afrikaa gaafadha nuti qaariidha quba qabna dhibbarraa dhibbatti kana waan ta'eef shamarri teenya Awurooppaa jiraatte Ameerikaa jiraatte dhagaa Aasiyaa jiraatte yookiin Eeshiyaa Afrikaa jiraatte waan tokko
shamara Ameerikaa takkatti tawaa balleessituuf jecha Abuu Mus'ab gadi bahee shamarran Ameerikaa akkana yoo jedhe fafa irraa deebisaan. Irraa deebisa. Amma gariin keessan maal jedha beektanii? Komantii jalatti waan adda addaa arga. Ummatoonni hawaasni Oromoo shamarranii kun amuuda ka biyya Arabaa jiru amuuda jechuun utubaa. Oromoof utubaadha. Jajjidan beekan maal akka isaan ta'an hiyyeessa Oromootiif utubaa. Yoo akkasii miti jettan taqaariira lafa isinii kaayaan. Kulli quba qaba mataan hin dubbadhu malee. Shamarri biyya Arabaa keessa badduun jirti. Naam. Rabbiin kennaa Qur'aanaa wayita dubbatu adda baasee hojjaan dubbata naman ammamu. Nama walittiin ammamu munaafiqaa fi mujrima hojjaan baasa. Isin martinuu biyya Arabaa yoo jedhe meeqattu sujuuda tagootu jira. Meeqattu qaari'e jira. Meeqattu haafiza jira. Kana mara shamarra biyya Arabaa jettee wayita ammamtu keessatti fakkir matama keetiif. No. Hindi dan. Annama tokkoon illee zanni hin qabu. Wallahi nama tokkoon illee zanni hin qabu. Wayita Waliid ibn Mugiira irraa dubbatu Rabbiin. Innahu fakkara wa qaddar. Namni gariin siyaasaa beeka. Argite siyaasaa beeka. Namni gariin diin irraan beeku. Wayita siyaasaan tun harkaa dhumatte waan dubbatu hin qabu. Amma tokko maal jedha baale kiyya baale miti ati hani baale jira baale miti. Warri eksii godhu kun baale miti. Bakka ati dhuftee si beeka malee baaleen asliin harka keenya jirti hin barreessitu waan akkana bilbilaan nu gaafatti. Warri si koomandoon ta'e asliin arsii nan tuuyitu ana jajjidan beeka. Bilbilaan na gaafatti Abuu Mus'ab sirrii mi jette. Shokolaata laa makaana lahu. Tashawaari irra dhalatte bootaan qabu. Idmi maa koomantii akkanaallee laa makaana lahu. Waan kana ta'eef yeroo dubbattan keessatti yeroo haasoytan keessatti yeroo koomantii barreessitan keessatti argitanii fakkaraa dubbadha. Gadi taa'a. Dubbiin tun na baafti moo nan baaftu. Rakkattii tanaan gadi baaftee eega siini salphatta. Shamarri biyya Arabaa keessa dogongortuun jirti. Naam shur dhibbarraa dhibba. Argitanii dhibba. Awurooppaa keessa dogongortuun jirti. Naam dhibbarraa dhibba. Ameerikaaf Kanaadaa keessa dogongortuun ni jirti. Dhibba. Biyyattii nu keessa jirru Itoophiyaa, Oromiyaa, biyya haadha tootii biyya abbaa kootii tana keessa dogongortuun ni jirti. Naam ni jirti. Walaakin shamarran Itoophiyaa kulliin akkana uf gooti. Eenyu ijaan arge jaraa akkas uf gooti. Akkami jiraatti waggaa 8 yoo jette kaaliqa tokkocha beeka akkaataa itti jiraattu. Kaaliqni tokkochi waan ijateetiin hin argin ammoo akkana ta'uun ooltu wakariha lakum qiila waqaal jedhe rasuulli kenna badheen haasaya kana narraallee akka malle ni beeka. Garuu hamilee shamaraa baay'eetu dure. Jecha kanarratti maali kun hamilee walii qabuudha. Namoonni biyya Arabaa keessaa fuudhuu yaadu edaa dalagaa akkanaa dalay jijjarri jedhanii hamilee walii kuffisuudha. Warra kaleessa Ustaaz Maamad Bayaa waa dubbatu haddirraa godhu tokkochi hin dubbanne. Warri kaleessa koonsartii biyya Nabi Muhammaditti waraabuuf deemu nam tokko hin dubbanne. Har'a ammoo shamarran Arabaa ta'akkanaa shamarran Arabaa ta'akkanaa xayyib koonsartii waaman. Ameerikaan meeqa waamti koonsartii maarratti hin dubbatin shamarran Ameerikaa jedhanii Awurooppaan meeqa waamti koonsartii shamarran Awurooppaa maan jedhin nama ufii waliin nyaatan waliin dhugan ijaan wal argan irratti hin dubbatan. Li'aannaaf wal argan kaa ganam galgala wal argan kaa garuu nama ijaan hin agarre akka fedhe dubbadhaa akka fedhe haasa'aa miidiyaa irratti maalaa yumkin. Kana waan ta'eef ani deebiin kooti kazanniitii miti. Warroonni haasoyni da'waa harkaa bahe hasee da'waatii miti kun. Haasoyni istiraatiijii namni ittiin haasoo harkaa bade sooshaal miidiyaa kanarra taa'aa oolee haasoyni harkaa bade haasaya badaan haasayina maalaa yumkin. Haasaya nama diinirraa maluu miti haasoyni akkasii sun. Yooma taa'amee wanni sun maalaa yumkin. Ani takkattiin dhaamsi kiyya ka akiraa isin yaa'imu dhaamsi kiyya ka akiraa shamarran biyya Arabaa isin beeka isin keessa taa'e maal akka isin taatanillee beeka kanaaf hamileen isin hin kufin. Isin hin kufin hawaasni keessan ka Ameerikaa jirullee
كأوروبا جرولة كدتشي كان جرولة برسنتي برا حركي سدت سنين مرمت سدت لما واي سنين جت أمو لا مكان جراني لا مكان حملية كيسر ربي هاتولج أقاعدة كيسر ربي هاتولج جيرين كيسر ربي هاتولج ربي اسن هادرومس أنا حملية سني تود في ملأ والله وأقسم بالله العظيم إدرا دبين ثم تانا چنكتين أني دبيو جنلن چنكمو إيسيجرا أكمل نچنكتي غروان أكمل نچنكتي دبي نما قدر رمالو متي وان كانت جباتنا جرين كيسن اتفوفا حاسي نماتي بوتان كننا حاسي كيسن بوتان نمان كننا شمرنتين أمريكا جراتي أوروبا جراتي آسيا جراتي بيتي تين كيس جراتي تبدل كيس جرتي تطلتل كيس جرتي تهيا عسكرية لشمرة النوتيف عرباتيف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والرئاسرة اكس غوتنكون والرئيسي سمو اسي شوده ملك أرئيلتي في مزرعة الله يسنم بفت جيدا بك كان ورا أوروبا في أمريكا الصباسا ورا سياسة كان بيني أنا ما أمريكا ركي يبلون شاله بك جتون كجيب كندا ركي يبلون شاله بك جتون كجيب هم أمريكا يدفع بعربا موسى بن جالج باك يوجد لا مكان له أنا أما فرنسا ركي نما فرنسا شاله بكم سا دتشي سني جغرافي دتشي سني يوجد كجيب جرو بيا عربا يوسيت أتيت بيا على جرات أوروبا أمريكا لا مكان إن بيكان حواسك يكاتا تجرات أنا تكيست بدان نجلا تولان نجرا أمريكا اللي بدان نجرا تولان نجرا وان كان تايف وروني أمو إكسي الربا وانا دادا برسيتان والرئيسي رؤوتا مزرعة جلا في دي شكالتي سم قلت هم بفته بانتي مغالا كيسو أمني كون أمو كجيرين نجاها والإنجرات الما والتهوري برسيفتي المان في كايو قبل شمرن بيا عربا مالك سينتا تني بيكا تهيا غلطوما الفادا نما تقر على زنين قبو نما كومانتي نعرب سله ربي سنين قبين أنا جتشا نما رأي وفي أسرتي كايتله ربي أنا جتشا قبين أني وان سمو كياك أوف دبته وروني شمر عرباتو أكنا جده أي باتني أفان إنجليز باسنيم سوري جتشون تركم كوني ففديني تله ففنموما تله فف حدي نسام بكمنه السلام عليكم